isin aarsaa hedduutti kafaltanii OA qaaqa madaamiti hojiidhaan waan namni hin dalayne waan namni hin nyaanne nyaata. Damas nama maraatti toleeti miti namni viidiyoo irratti tolfatee uffata jijjiiratee as akkasuma akka maqaa isin balleessan illee jira. Faatolee safuu hin qabne ka safuu hin qabne saniin eenyutu ofirraa eege isin ofirraa eegu. Nama obboleessa barsiisee barsiise nama ilma ofii barsiisee barsiise dhugaa keessan jechuudha. Dhugaa teessan immoo kan balleessaa jiru harmalloota akkasiiti. Ka dhiirsisii bakka 3-4 jiru jechuudha ka akkasitti maqaa isin balleesse. Harmalloota akkasii sanirraa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu bakka jirattanii bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu. Warra amantaa biraa akkam jirtu akkam fayyaa keessan diina duniyaan akkam isin jira bakka jirtanitti akkam jireenya isinitti badhaadha. Sa'awaatiin nagaya isin nagaya ijoolleen isinii nagaya abbaa warra nagaya jaalalleen keessan nagaya baga nagaya taatan nuti illee nagaya. Hordoftoonni amantaa islaamaa akkam jirtu ayyaana akkamiin dabarsitan babbareeddu ijoolleen biyya ormaa madaamiin biyya ormaa jirtan biyyoota arabaa biyyoota akka Awurooppaa jirtan akkam jirtan mee isin barwaanan isin faarsuuf akka naanii miti silaa faaruu mitiyyuu osoo aangoo wayii ka qabaadhu taate jechuudha. Maal goota osoo naan jettanii Faaxee biyya arabaa tana diaspooraa kamirraayyuu natu gadi dhaaba jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Maaf jennaan diinagdeen biyya Itoophiyaa kun isiniin jijjiiramte. Duraan manneen citaa qorqoorrootti deebiftanii manneen magaalaa bara dargii ijaaran bara Haile Sillaasee qorqoorroo diimaa sanarraa jijjiirtanii magaalaa gootan qorqoorroo adii gootan achi bira tartanii manneen viillaa gootanii magaalaa fakkeessitan isiniin diinagdee keessaniin humna keessaniin ka isin 24 sa'a mana madaamii dhaabattaniin obsitanii argattanii nyaattanii dhabdan beeloftanii akkasitti walitti qusattanii maatii keessan biraan geettanii biyyaa fi maatii keessanillee jijjiirsanii maqaa keessan ofittillee maqaa gootanii mataa keessanittillee ofittillee maqaa gootanii maatii keessanittillee maqaa gootanii abbaa warra keessanittillee maqaa gootanii isintu bakka kanaan gahe jechuu biyyattii tana diinagdee biyyattii baay'ee jijjiirta. Biyyi Itoophiyaa suni namni dhuunfaa qote bulaan tokko abbooliin kenna qonna ofiisan malee kan nagdii qabu nagdii tokko san malee galii hin qaban. Diinagdeen namni kenna qabu mana akkanatti jijjiiruu danda'u magaalaa kan godhe ijoollee biyya arabaati. Dhugaa koo dubbanna jechuudha kamiyyuu caala jechuudha. Magaalattiin beetanii akka magaalota aanaa magaalota godinoota bira tarii magaalaa akka naannootti akka Itoophiyaatti jedhamtuyyuu isinii ka jijjiira jechuudha. Mallee inni teessan xiqqoon sun guddoo taatee biyyattii tana jijjiirte. Garuu mootummaan isinii hubatu malee osoo isinii hubate isintu gadi dhaabatuu qaba jechuudha. Isin aarsaa hedduutti kafaltanii OA qaaqa madaamiti hojiidhaan waan namni hin dalayne waan namni hin nyaanne nyaata. Damas nama maraatti toleeti miti namni viidiyoo irratti tolfatee uffata jijjiiratee as ba'u kun itti toleetii fakkaata jechuudha. Garuu itti toleetii miti. Keessa isaa rabbumatu beeka. Garuu immoo wanni inni hojjetu sun bu'aan inni fide sun immoo maatii miti. Nama dhuunfaa isin qofaa miti biyyatti jijjiira jechuudha. Mootummaan isin hin hubanne osoo Dr. Jaalalaa keessan kun iftahan jechuudha. Mootummaa kan ta'u anatu isin garumeessee gad isin dhaaba akka diaspooraatti jechuudha. Maaf jennaan kabajaan isiniif mala. Biyyattii tana seenaan jijjiirtan dhugaa hoo dubbanne dhugaadha jechuudha. Akkasuma ka maqaa isin balleessan illee jira. Faatolee safuu hin qabne ka safuu hin qabne saniin eenyutu ofirraa eege isin ofirraa eege. Namoota akkasii san eenyutu jalaa hafe isin jalaa hafa. Keessattuu immoo miidiyaa fayyadamuu irratti daangaa warroota dabree maqaa keessan balleessu warra karoora keessan namni martuu akkana akka jedhamu wayiitti maqaa keessan kan isin harka jijjiire warroota safuu hin beekne takaayyuu hin qabne mana ijaazatitti simmeetti akkasumas hin beekanii mire jiru mana ijaazaa tokko hin beektan warra rakkate jechuu kiyyaa miti achi keessallee mana ijaazaa san keessallee namni kaayyuu qabu hin jira garuu hin jiru jechuu kiyyaa miti garuu takkeen balalli mul'atu sun safuu aadaa waan namoota amantiirraa addaan baatee waan isin dubbattuu fi gochisiin gootu tokko jechuudha maqaa keessanillee isin balleessa namoota akkasii san irraa fagaadhaa. Fakkeenyaaf ammoo bara kana keessa wanti nama ajaa'ibsiisu wanti nama gaddisiisu maanni beekta shaamarratti irraa wanti nama jibbisiisu waan dhiiruun dubbanne safuu akkasii san dubbattanii waan san irraa dhaabadhaa irraa fagaadhaa. Namoota waan akkasii dubbatan san immoo irraa fagaadhaa.
seentanii jala gosu ebalutiyyaa ya arsii ya akkasii ya harargee ya jimmaa ya maali jeenaan nama baalagee dharraa fagaadha. Sababa keessan isinillee waqqa samtanii bara ijoollee biyya arabaa isiniin jiran. Namni yoo jara laale namni martuu akkasuma badaasinse isin immoo nama akkasiitii miti jechuun nama kaayyoo qabu nama obboleessa barsiisee barate nama ilma ofii barsiisee barate dhugaa keessan jechuudha dhugaa teessan immoo kan balleessaa jiru harmalloota akkasiiti jechuudha kaasii biyya jirtutti jaarsa qabdu ka biyyatti illee jaarsa qabdu ka dhiirsisii bakka 3-4 jiru jechuudha ka akkasitti maqaasni balleessi harmalloota akkasii sanirraa fagaadha. Yoo namoota akkasii sanirraa fagaatan isin dhibbatti wallahi goota. Biyaas goonni tokko bar waa hedduun goota ta'uu dandeessa, loltee goota ta'uu dandeessa, of jijjiirtee goota ta'uu dandeessa. Ati har'a osoo jijjiiruu baatte maatii keetu irratti hirkata. Maatiin kee yoo si dadhabe alatti baatamii of danda'uun keetu goota jechuudha. Dinagdee biyyattii baattanii deemaa jirtan guyyarraa ji'arraa malleen biyya sanatti seenu sharafni biyya alaa birrii guddaadha. Biyyi teena sun osoo malleen kun akkanatti achi kan seenuu baatu taate osoo asirraa galiin kan seenuu humna keessanii kan galuu baatu taate baay'ee maal gurguratneeti beeksisan qabu. Dinagdee maaddiin adda addaa akkuma beeksisan jechuudha. Waan tokko cufuu hin danda'u garuu wanni isin mootummaarraa qabdanii deemtanii waan guddaadha. Mootummaan osoo kana hubate isin gurmeessee haala tokko isin mijeessee isin gadhaabee ana baay'ee natti tola. Isin labbi isin haa gargaaru kaayyoo keessan irratti jabaadha isin jaaladha ani ilma keessan Miftaah Awwaluu yoo inni immoo sirkaatu billee subscribe gochuun dagatina. TikTok kiyallee follow godha. Sababa keessan maabudan na jibbaadha isin garuu atis arba shiree isaa isin mafaarsitaa manaamun naan jedhanii ani immoo dhugaa teessan waan beekuuf dhugaa teessan hin cabsinu isinillee like follow share gochuun dagatina YouTube ko subscribe gochuun dagatina isin jaaladha ilmaan jaalala bakka jiraatanitti nageenya rabbi isin haa baay'atu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.